Kana dura beenyaa kaffallee hin beeknu amma boodas hin kaffallu jedhan Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa. Walgahii caffee idilee baranaa irratti Pirezidaanti Shimallis gaaffii miseensonni caffee Oromiyaa piroojeektoonni misoomaa naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiran harkifachuudhaan wal qabatee kaasan ilaalchisuudhaan deebii yoo kennan piroojeektoota maallaqa gibiraa fayyadamuudhaan beenyaa olaanaa kaffaluun fedhii misooma uummataa guutuu hin dandeenyu jedhan. Obbo Shimallis yaa'ii kanarratti kana dura beenyaa kaffallee hin beeknu amma boodas hin kaffallu jechuudhaan beenyaan nuti kaffallu piroojeektii nuti hojjennu waliin baasii olaanaa nu gaafata. Kunis piroojeektiiwwan misoomaa yeroodhaan akka hin xumuranneef gufuu ta'aa jedhan. Uummanni keenya immoo kan sirriitti hubachuu irra jiraatu hospitaala gaafachaa hospitaalaaf beenyaa barbaaduun sirrii miti. Uummanni waliin qindaa'ee furmaata waliif godhuu danda'utu irra jira. Piroojeektoota naannoo nu beenyaa kaffallee hin beeknu. Hin kaffallu kara fuulduraas. Uummata keenyaaf hojjechuudhaaf iddoo tokko jallisii hojjechuudhaaf beenyaan kaffalamee jallisiin immoo ummatichumaaf deebi'ee hojjetama. Eessaa dhufeeti mallaqichi? Kan federaalaas daandii maal jennu kun ikkoo saamichaan iddoo biraatii shamaxaxameen dhufu sun uummata keenyarraa yaa'a. Kanaaf ammas kara fuulduraatti qaamni misooma barbaadu wantoota beenyarraa bilisa ta'an uummanni waliin qindaa'ee jennoo qabatee irratti hojjechuu danda'u tura jiraata. Iddoo tokkotti eerpoortii ijaara jennee gatii eerpoortiitii oli kan beenyaan gaafatamu. Kana gochaa gaaffileen misoomaa sila kaafataman sun hiikamuu hin danda'an. Obbo Shimallis yaa'ii kanarratti kana dura beenyaa kaffallee hin beeknu amma boodas hin kaffallu jechuudhaan beenyaan nuti kaffallu piroojeektii nuti hojjennu waliin baasii olaanaa nu gaafata. Kunis piroojeektiiwwan misoomaa yeroodhaan akka hin xumuranneef gufuu ta'aa jedhan. Fedhiin misoomaa kan guutamuu danda'u piroojeektoonni beenyaarraa bilisa ta'anii yoo hojiirra oolan qofa jechuudhaanis cimsanii dubbatanii jiru. Akka fakkeenyaattis bu'uuraalee misoomaa akka dirree xiyyaaraa, misooma jallisii, hospitaalaa fi kaan gaafata. Yeroo misoomawwan ijaaramuudhaaf jalqabaman beenyaa gaafachuu wal'aa jechuudhaanis dubbatanii kana miseensonni caffees hawaasnis ilaaluu qabaa jedhan. Gama biraatiin beenyaa ilaalchisuudhaan manneetii murtii kana hammate saamicha qindaa'aatu geggeeffamaa jira kan jedhan Pirezidaanti Shimallis mootummaan tarkaanfii hadhaawaa fudhachuuf dirqamas jedhanii jiru. Pirezidaantichi kana dubbatan iyyuu malee mootummaan piroojeektoota misoomaaf beenyaa akka kaffalu seera Itoophiyaatiin dirqama ta'ee kaa'amee jira. Humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhatanii akka jiran shuumiin Itamaajorii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaan ibsanii jiru. Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa waltajjii ajajaa giddu galeessaa raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Jimmaatti adeemsifame irratti humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddoo makaanaayizidii hidhatanii akka jiran dubbatan. Taankiiwwan, madfootaa fi meeshaalee farra xiyyaarota waraanaa dhoksitanii hambifattan baasaa mootummaa federaalaatti kennaa jedhaniiti jiru. Naannoon meeshaalee waraanaa gurguddoo akka kanaa hidhate akkan jirres Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaan dubbatanii jiru. Akka Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa jedhanitti humnoonni Tigraay waliigaltee Piriitooriyaa booddee meeshaalee waraanaa makaanaayizidii haga tokko mootummaa federaalaatti kennanii irra jireessa dhokfatanii hambifatan. Hidhattoonni naannichaa hiikkachuun irra tures otoo hin hiikkatin hafan. Raayyaan ittisa biyyaa gaammii adeellaa gama kamiiniyyuu taasifamu qolachuudhaaf qophii ta'uu Fiildi Maarshaal Biraanuun dubbatanii jiru. Gartuun naannoo Tigraay mootummaa federaalaa waliin waldiddaatti jiru hidhattoota humnoota Tigraay kana aarmiiwwan gurguddootti gurmeessuudhaan waraanaaf qopheessaa jira jechuudhaan xiinxaltoonni dhimma naannichaa itti dhiyeenyaan hordofan ni dubbatu. Mootummaan Eertiraa immoo duuba taa'ee deeggaraa jiras jedhan. Humnoonni Tigraay bara 2018 aangoo mootummaa federaalaa gadhiisuun nurran turre jedhanii amanus jedhu warri keessa beekan. Addi bilisummaa uummata Tigraay waraana waggoota lama booddee walga'ii taa'een dogoggorri kana maraan nu ga'e bara 2018 olaantummaa keenya gadhiisuudha jechuudhaan gamaaggamee jedhu warri waltajjicharra turan. Galmi Barkumee bifa haarawaatiin ijaaramuudhaafi galmi Barkumee bifa misooma naannichaatti geggeeffamu waliin haala wal madaaleen bifa ammayyaa'een ijaaramuufi Daarikteerri Piroomooshinii fi Korporeetii Kominikeeshinii Garee Meedirook Hunnaachoo Taayyeen ibsa kennaniin paarkiin Addis yookaan galmi Miiliineemii waxabajjii 2017 balaan ibiddaa mudatee akka ture beeksisan. Barkumee irraa eegalee sagantaalee hedduu keessummeessaa turuu yaadachiisanii galmicha haala naannawichaa madaaluun bifa haarawaa fi ammayyaa'een ijaaramuufi jedhan jiru. Baatii muddee bara 2018 irraa eegalees ijaarsi isaa akka eegalu ibsanii jiru. Rakkoon galmicha mudatee ture furamuudhaan tajaajila idileetti deebi'uu eeruudhaan haga ijaarsi isaa eegaluttis tajaajilli idilee galmichatti kennamu akka itti fufu dubbatanii jiru.
Kilaboonni naannoo Oromiyaa sadii taphanuusa xumuraatiif darban. Shaampiyoonaa kilaboota naannolee Itiyoophiyaan kilabni bulchiinsa magaalaa Dambidolloo Araadaa injifachuudhaan nuusa xumuraatiif darbee jira. Dambidolloo galchii 1-0dhaan Araadaa injifachuudhaan kilaba naannoo Oromiyaa sadaffaa taphanuusa xumuraatiif darbe ta'ee jira. Gincii fi Leeqaan taphanuusa xumuraatiif darbuun isaanii ni yaadatama. Taphanuusa xumuraatiin kilaboonni Oromiyaa Leeqaa fi Dambidolloon waliin falmatu. Festivaala barnootaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa gidduutti geggeeffameen aadaa Oromoo ibsuu irratti sadarkaan barattoota qaxalee ta'an yookaas manneen barnootaa ifoomee jira. Manneen barnootaa addaa sadarkaa lammaffaa marsaa sadaffaa bara 2017 bulchiinsa magaalaa Adaamaa Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti qophaa'e irratti barattoonni dorgommii agarsiisa aadaa irratti dorgoman sadarkaa isaan argatan maqaa manneen barnootaa wajjin biiroon barnoota Oromiyaa tarreessee jira. Dorgommii agarsiisa aadaa Oromoo kun mata duree torba irratti kan geggeeffame yoo ta'u isaanis agarsiisa waliigalaa, shubbisa, faaruu, sirba qeenxee, geerarsa, eebbaa fi agarsiisa waltajjii irraa jechuun dorgommii ho'aa taasifamaa ture booda sadarkaan kennameefii jira. Haaluma kanaan agarsiisa aadaa irratti mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Dodolaa sadarkaa tokkoffaa, mana barumsaa bultii addaa Yuunivarsiitii Arsii sadarkaa lammaffaadhaan, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Yaabelloo sadarkaa sadaffaa, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Haramaayaa sadarkaa arfaffaa, mana barumsaa bultii addaa Yuunivarsiitii Arsii sadarkaa shanaffaa, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Beddellee sadarkaa ja'affaatiin xumuran. Shubbisa irratti mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Haramaayaa sadarkaa tokkoffaa, mana barumsaa bultii addaa Tulluu Boolloon sadarkaa lammaffaatiin xumuran. Faaruu irratti mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Haramaayaa sadarkaa tokkoffaa, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Dodolaa sadarkaa lammaffaatiin xumuran. Sirba qeenxeedhaan mana barumsaa bultii addaa Yuunivarsiitii Arsii sadarkaa tokkoffaadhaan, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Dodolaa sadarkaa lammaffaadhaan, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Amboo sadarkaa sadaffaadhaan, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Najjoo sadarkaa arfaffaadhaan, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Yaabelloo sadarkaa shanaffaatiin xumuran. Geerarsa irratti mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Najjoo sadarkaa tokkoffaadhaan, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Haramaayaa sadarkaa lammaffaadhaan, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Dodolaa sadarkaa sadaffaatiin xumuran. Eebba irratti mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Nagallee sadarkaa tokkoffaadhaan, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Yaabelloo sadarkaa lammaffaadhaan, mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Haramaayaa sadarkaa sadaffaatiin xumuran. Agarsiisa waltajjii irraatiin yookaan isteejii showdhaan mana barumsaa ifa boruu bultii addaa Amboo sadarkaa tokkoffaatiin xumuranii jiru. Dorgommii agarsiisa aadaa Oromoo kana abbaa murtee ta'uu fi deeggarsa ogummaa kan kennaa turan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa ta'uu Biiroon Barnoota Oromiyaadhaa fuula Feesbuukii isaa irratti ibsee jira. Lolli Iraan waliin taasifamu hin xumuramne jechuudhaan ajajaan waraanaa Israa'el Iyyaal Zamer dubbatanii jiru. Iraaniif deeggartoonni ishee xiyyeeffannoo keenya keessa jiru jechuudhaan walgahii gamaagama waraanaa irratti dubbataniiru. Waraanni Gaazaa lola raayyaan ittisaa Israa'el hagammaatti lole keessaa isa walxaxaa ta'uu hubachiisuudhaan waraana keessatti gatii guddaa kaffalaa jirra, kaayyoo keenya galmaan ga'uuf hojjechuu itti fufnas jedhan. Ji'oota muraasa dura Israa'el haleellaa qilleensaa tasa dhaabbilee niwukilaaraa Iraan irratti kan raawwatte yoo ta'u kunis biyyoota lamaan gara waraana guutuutti kan fide ta'uun isaanii yaadatama. Ameerikaan Israa'el cina dhaabbachuudhaan haleellaa qilleensaa bal'aa Iraan irratti raawwattee jirti. Waraanni biyyoota lamaanii guyyoota 12 booda waliigaltee dhukaasa dhaabuun xumuramus deebi'ee ka'uu akka danda'u carraan jiraachuutu dubbatama. Iraan ammoo sagantaa gabbisa niwukilaaraa ishee akka itti fuftu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaachi miidiyaa Yuunaayitid Isteet kan ta'e Fox News waliin turtii taasisuu wabeeffachuudhaan Reuters akka gabaasetti biyyattiin gabbisa niwukilaaraa itti fufti. Haleellaa Israa'elii fi USA ji'a waxabajjii keessa Iraan irratti geggeessaniin buufataaleen gabbisa niwukilaaraa Iraan hedduu miidhamuu kan himan qondaalli olaanaa Iraan kun biyyattiin gabbisa niwukilaaraa gara fuulduraatti akka itti fuftu himan. Haa ta'u garuu haleellaa buufataalee niwukilaaraa gurguddoo Iraaniin Naataanzaa, Fordoo fi Staafan irratti geggeeffameen ammatti gabbisi yuuraaniyeemii dhaabbatus gara fuulduraatti garuu akka gabbistu dubbatan Abbaas Araagaachi. Ameerikaan immoo gama isheetiin yoo Iraan niwukilaaraa gabbisuun dhaabdu ta'e carraan dabalataan haleelamuun ishee akka jiraatu ibsitee jirti.